أكنت دي أغنى مجاخني إلمون منيدا طريقة خرجيتي يلا دوتي جرتي أم يلا دوتي تبلبلانيتي ماني وريني الموت تغني أكنت دي ركنا غرغرا خيس جرا چودا ونقول ننجرو خران كنياس خانو ما غرتي ربي عصب برسيسو أشمار كفوني داوت توتافي أردوفة كينا كبجمو أكم جرتن نجين ربي قدان بكم سين جرتن اتسنر آجرات ججام أنو لي global media الرام وان لبينا وجبسا وان غرانا وبوريسا ودوا جايباتك تنبايه غرانا منياتو تن إنما وفيتونا وجبسيفتم إسنتما ودوغانا كان إسنتمو أن أبليس كيسن تلچادا Oduun teennaa tan amma isinitti himuu deemnu tuni waan baay'ee nama gaddisiiftu mucaan daa'ima waggaa 2-3 hin caalle kan biyya Saudi Arabiyaatti dhalate abbaa isaa wajjin qabamee abbaa isaa yeroo qaban abbaa isaa bakka biraatti hidhanii inni mootuu ilmoo isaa ijoollee biraatitti kennatee warra bira kaatee mucaaniin طريق الكرج بكجدمو نانو ريادتي مغالا ارغمتوتي كان هدمه يو تاو انمو مغالا رياد شوميسيتي هدمه ارغنمم اتي بلبلو داني mucaan kee du'eeraam rabbi obsasiif haa kennu jedhanii yeroo odeeffannoo kana itti himan abbaan mucaa bakka jiru uf wallaaleetii jiraam boo'ee gangalatee maraatee obsas dhabeetii jiraam hireen akka kanaa osoo si qunnamee ati maal goota wanti jedhu gaafii ansiif qabuudhaam kanaaf bakka mucaa sanii bu'iitii wanti mucaa kanarraa gahee nama biraatirraa akka hin geenne ijoollee Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii akkasuma lammiilee Itoophiyaa hundaayyuu sagalee haa taanu ati Oromoo taate rakkoon Oromoo yookaan si dhukkubsa taate viidiyoo itti aanu kana ilaali viidiyoo itti aanu kana daawwadhuuti viidiyoo kana dhaabbilee mootummaa imbaasiiwwan hojjettoota mootummaa aangaa'ota mootummaa gruupiiwwan garagaraa irratti linkii viidiyoo kana maxxansuudhaan ijoollee kana sagalee ta'a ilmi dhamma dhalateetiin mana hidhaa keessatti du'e kuni osoo ilma kee ta'e mee hangamta akka gubatta hadaraam gubanni Oromoo gubata kenna hundaati kanaaf viidiyoo kana waliif qooduudhaan nama kanam akka jajjabeessitan wanti amma mucaa kanarra gahee nama biraatirra akka hin genne warri Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jiru gara biyyaatti akka galan dhiibbaa gochuu itti hafoonu amma mee viidiyoo kana isin daawwachiisa. mucaa kana ilmoo asin mana hidhaa jalaa du'e akkanatti kunoo namni keenya rakkachaa jira seenaa mee sagalee nuu taa'aa ilmaan Oromoodha. akkanatti kunoo mucaa kana ilmoon mana hidhaa xariiqa kharjiitti yalaa duutee jirti amma yalaa duutee itti bilbilanitti himanii warri inni ilmoo itti kanne akkanatti rakkina garagaraa keessa jirra jechuudha wanni godhan jiru karaan keenyaas kanuma agartee rabbi haasab barsiisu sagalee nuu ta'a namaan bilbileen laayivii irra hin jira.
namni dhageessan share godhaamee seenaadha. namni argaa jirtan kun mee nama fidaadha rakkinni hogguta kan dhaabbatu gartee guyyaarraa rakkinumaan nu galaa jira sagalee nuuf ta'aadha isinin jechuu barbaanna mucaa kanallee gartee daa'imaatu mana hidhaa xariiqa harjiitti jalaa du'e amma miilan itti bilbilanii ilmoon tee duutee jirti jedhanii waan goonu wallaallee asii iyyuu jira akkasii yaa wanni godhan hin jirtu silaa namni nu golchuus hin jiru gartee wanni goota akka wannummaan fennuus hin jirtu inuma tattaa'uudha yoo dandeessan sagaluma nuuf ta'a ofirraa wanni jennullee waan jiru gartee rabbumarra dhiifne nuti waa hundaa hoyi akkasii innaa sheer godhaa sagalee tana sheer godhaa nama qoqqoodaame rakkinaan waan garagaraatiin saaxilamnee gartee dhukkuba garagaraatiin miidhamaa namni keenya nu jalaa du'aa biyyatti namni nurraa du'aa baatii meeqa hidhaadhaan doorsifamaa as keessa turree jirraa gartee galtiin jirtu akkasii ambaasii biyya kanaa gartee yoo kan furmaanne wayii jilleen jiraatu taate ambaasiin kun akka nu dhaga'uu barbaanna ambaasii yoo dhufee igaltan nuun jee nu sobee deema wanni takka wanni gartee dhufaa hin jirtu wanni nu golchaa hin jirtu namni akkaataa itti jiraatu dhabee fi ni fajjeessaa jira yoo dandeessan sagalee nu ta'a sheer godhaadha nama fidaame namni sheenii humnee sheer godhaa namni hin jiru namni rafee jira ammumaan tana akkanatti dubbiin kun hirriibaa nu kaasee mucaa kana duraayee kunoo ilmoon xariiqa harjii duute innillee mana hidhaa jira ilmoon isaallee mana hidhaa xariiqa harjii jirti inni riyaad sumeeysi jira akkasitti amma miilan itti bilbilanii ilmoon tee duutee jirti jedhaniini asitti mucaa qabnee tattaa'uu ni jirra jechuudha waan akkanaati isiniin jechuu barbaannaa bo sheer godhaa fi qoqqoodaame sagalee ta'a isallee rabbi isaa haa barsiisu garaa waa dalagaa silaa ilmoon waa gartee abba jabduudha kanumaatu zaa kanaan nu fidee isiniin jechuu barbaanna yaaba waan akkanaati yaa hedduu isinittillee yaaluun isin salachee jira isinittillee dubbachaa ooluu dadhabne namni nuuf takka namni nuuf raamatu hin jiru garuu haa ta'u gartee mee rakkinuma kana yoo argin jechumaaf dhufne malee rakkina keenya keessa qooddannee jiraachaa jirra waan akkasiiti warri seentan sheer godhaa mee sheer godhaa yaa akhi rakkinarra jirra sheer godhaa seentanii keessaa hin beeynaadha sheerruu godhaa namni argitan viidiyoo kana sheer godhaa biraan futinaadha hay jarraa keenya